Balaan dubartiin ka'e yoomiyyuu dhaabbatu. Balaan dubartiin ka'e dubartiin ni harkifti. Fatiyaa maal keessa jirti? Fatiyaa yeroo ammaa kanatti Fatiyaattu isi jedhamtu Bahaariin fa'aa maal keessa jirani? Akkasuma oduu gammachiisaa kaffaalootu fa'aa qabamee jira. Namni nabiyyi keenya tuqe, namni amantaa Islaamaa tuqe, nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam, nabi Muhammad arrabsee ture. Har'ammoo amantaa Islaamaa tuqe, har'ammoo qissedhee zanaa fataa jedhee deemanii jirtu. Rabbiin harka Islaamaa keessatti isa deebise jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota maatii muunattu baay'ee takka isin jaaladha, baay'ee takka isin galatoomfadha. Jecha isiniin itti ibsu gonkumaan qabu. Wallahi baay'ee naa galatooma. Na arrabsitanillee, na jechanillee ani namni isin galateeffadhu namoota koomantii babbareedaa naa barreessan, namoota dhufanii na daawwatan. Nama kamuu nan jaaladhas na kabaja. Nama kamuu warroota afaan amantaa biraa qabaatanis warroota hin qabaannellee dhugaa dubbachuu baay'ee tokkotti isin jaaladha. Maaliif nama ta'uu fi amantaan kiyya waan ta'eef irra guddinaan namoonni amantaa namaa tuqan namoota amantaa isaa san hin kabajne. Kanaaf jechuudha wallahi hanga ammaatti na jajjabeessitanii hamilee natti hortan kana rabbiin kiyya isinii akka falu rabbi hamilee isinitti haa horu. Dalagoo biyya Arabaatti akkatti duwidanu guttee yoo deemnu hara baafachuu dhabne tana rabbiin inshaallah sakandima takkatti kulli kenna. Wallahi hara nu haa baafachiisu. Mana namaa keessatti ijoollee isaanii hojii dararamaa jirra. Dhugaa rabbii warroon akka kiyyaa imaan boottanii jiraatan rabbiin sakandima takkatti wallahi yaada muraada keessan isin haa guutu. Maaliif rakkoo ni beeka dhugaa rabbi ani nan bu'a nama keessaa isa tokko jechuudha. Maaliif bu'a gaafa akkasitti dadhabee akkasitti dalagu muqaan eegum jedhe. Kanaaf mallaqa keessan jabeeffadhaa isin jechuu barbaada. Asumaan warroonni maatiin ta'in maatii ta'a. Warroonni koomantii babbareedaa keessan inshaallah wallahi koomantii keessan takkaadhaan isin deebisa yoo rabbiin jedhe. Isin jechuu barbaada gara viidiyoo keenyatti gaafa darbinu dhugaa dubbachuu fi waa'ee gaaddisa irratti jaarsummaan qabamee jira, jaarsummaan taa'amaa jira, murtee gara tokkootti deemaa jira. Fuuldurri abdii ifa maaliif hojjettanii abdiin hin dubbatu. Namni waan tokko gaafa hedu hin dubbatu isinii galee. Kanaafuyyuu warroonni muna atiin sobdaa atakkasi jettanillee wanna hundaa gaafa obsite waan dhageetta. Gaaf jarjartee mootu akkuma jarjartee barreessite keetitti sagalee namaa dhaggeeffadhu, viidiyoo namaa dhaggeeffadhu, haasaa sanarraa hubadhu. Arrabsi booda arrabsi rakkoon qabu. Situtti gaafatama arrabsaallee waan ta'eef. Kanaaf abdiin karoora isaa karoora dhimma biraati. Karoorri ijoollee immoo karoora biraati. Gaaddisallee rabbi laafasaatumaan jira, jaarsummaa qabamee jira. Kanaaf jechuudha inni guddaan itti dubbachuun barbaadu waa'ee kaffaalootu fa'aatii fi waa'ee baay'imatti tokkoo kan miira namaa cabsu wantoota miira namaa cabsan hedduutu jira jechuudha lafa kanarratti. Shamarran keenya dhiirota kanaan amanina. Dhiirri kun waa'ee Fatiyaa fi Bahaarii gidduu ani yoo dubartii jedhu namni lafaa ka'e akka waan haasuu natti hubadha. Bahaariin erga gaaf intala tan fuudhetii akka fayyaa hin qabnetti maal viidiyoo isaanii keessatti yeroo laalutti Fatiyaan akka hubadhetti viidiyoo isaanii san keessatti hin dalagu akka duraaneeti. Namni dubartii lama fuudhe fi namni dubartii takka jaalatee irraa mana tokko keessa jiraatee irraa goruuf deemu dawaan isaa harkaan itti godhama. Irratti raagama. Akka sammuun isaa of wallaalu akka hojiin inni Fatiyaa fudhadhaama fakkeenyaaf jechuudha. Fatiyaan amma nama kana duuka cinqamaa jirti. Kaleessa lakkee wanta kanarra gaaf gurii jettuun inni fedhii intala sanii guute fi morgaa akka dhiirummaa illikummaa godheetti tare. Jarana gaafa nuti waa dubbannu waan nuti dubbannu san keessatti dhugaa rabbii dubbachuuf amma een hojii rakkataa jira. Fatiyaa hojii rakkataa jira. Isiin lamaffaan sun ililliin jedhamtu sun sana jettee taa'aa jirti. Jiruu fi jiraachaa jirti. Dalagoo dalagaati. Kun abbaa beetisabaati. Abbaa intalli isaa bargurgura geette. Kanaaf viidiyoo asirratti viidiyoo isinii maxxansa. Viidiyoo kana mucaa waggaa meeqattu heeru. Intalli Fatiyaallee gurgura geette jechuudha. Kunis firuma kee daa'ima jechuudha. Maaliif hojjettanii? Namni yeroo biyya ambaa kana keessa dhiisaa biyyuma keessatti dubartii waan namatti goote. Amma fagaaddisee fudhanne odootti kaate dhugaa rabbii dubbachuuf waan feete godhuu dandeetti. Waan feete dubartiin gaafa nama jaalatu waa balleessiti. Dubartiin gaafa nama jaalatu nama sammataa zoofsiti. Akka inni dalagan mucaa tokkotu maal isin fakkaate intala jaalate. Likki jaalatee daangaa dabarfate.
gaafa jaalatu gaaf kaan isii san dhiisee jireenya waan hin taaneef gizee wajji jiraate ishee biraa jaalate. Dhugaa isin jedha dubartiin baddoodha jedhan dhugaa seetan. Bakka isin nama arrabsuu qofan hin taane bursi fayyada. Bur abbaa manaa kee akkamitti jabeeffadheettee yaaduu qabda beeki. Gaafana gurbicha maal goote jedhan caammaa isaa lama. Caammaa isaa luka lachin iyyuu ilaa akkatti qoroortee keessa kaafteedha. Booda sun eessa faana. Namni suni jireenya isaa keessatti dalagachuu hin danda'u. Sa'aatii guutuu hin rafaa, sa'aatii fedheen ka'a, sa'aatii fedheen deema, sa'aatii fedheen bakka. Ijoolleen hiriyoonni isaa bira warra hafxaamee ta'e garuu gurbaan sunoo ammallee achuma jira jedha. Isin hanga ani waa malee waan dubbadhu. Gaaddisee waa gootii hoo ani ija kiyya waan hin argu miti garuu dubartii waa hin gooti. As deebi'aa bahaarii fudhaa. Maal keessa jira? Jarana dubartiin hamtuudha. Nuti dubartiin jechuudha karabbii ofii sodaattu malee karabbii isin sodan wallaahi hamtuu akirarraatti. Isin galee kanaaf nuti jabaannee namarraa of eeguu gara rabbii kennaa deebi'u. Uummata akka dheerri wanni sii godhu jiru. Namatti raayidee hojjette boodan kee kasaaraadha. Waa qabdurraa kasaaraa seente jechuudha. Namatti raaguun hin taatu. Garuu biyya Yamanii kana keessa raagatu baay'ata. Jira bumaan dhibbatti jira Yamaniin keessa beekamaa. Isin galee akkas isin jechuu barbaada. Gama kanatti utarree haasaa kee keessatti waan isin qabachuu qabdan intalli kun maaliif dubbattee keessatti gaxxiin xala wanni kun dhugaa moo dhugaa miti yookiin immoo naannoo kee jira immoo hin jiru wanni kun dhibbatti jira. Sheek Anawaarii jechuudha. Ijoolleen hedduun irraa dubbatan. Waa'ee kanaatti irraa hin gaafatan jechuudha. Maatiin keenya akkana dalage jedhanii gaafatan. Dhugaan isuma dhugaati jechuudha. Rabbiin immoo waan akkanaatti irraa nu haa qabu. Inni immoo dhiira gaafa jaalatti waatti godhu odoo hin taane akka musliimaa rabbii keetti kadhadhu. Ka amantaa birallee amantaa keetiin kadhadhu. Dhiira haga fedhuu jaalata. Dhiirri ofii nama hin jaalatin. Wallaahi billah haga feetati jaalate tana yoo of kutteef yoo ofii isin jaalate isin jaalattu. Yoo ofii isiiti si jaalatte immoo maaf fokkattii miti jechuudha. Maaf fokkattii miti waan feetee fokkate si jaalatan as qilese duuka buuti. Sababni isallee maaliif ofii si jaalatte waan ta'eef. Dubartiin gaafa jaalattu abadan hin argatu nuti. Barnoota amma dubartoonni dhiirri jaalanna. Garuu safuu isa jedhamu santu afaan keenya keessa jiran dubbannu. Ni jaalatta beek atis ni jaalatta anis ni jaalatta garuu hin dubbannu. Maaliif safuu isa jedhamtu san nuti gaaf dhiirri qeessi jaalatee jedhee immoo si duuka qilee bu'a. Ofii waan si jaalate ta'eef. Kana fakkaata. Viidiyoon inni itti aanu waa'ee kafaalooti. Kafaaloo fi waa'ee intala dhiyoo tana amantaa jijjiirratti irratti namoonni hedduun gaafii dheeraa wantoota hedduu babarreessaa turan karaa feesbuukatiin gaafa laallutti. Isheen immoo jireenya ishee jiraataa jirti. Intala san immoo rabbiin guyyama adiin itti dukkaneessa jechuudha. Amantaa islaamaa keessaa baatee amantaa kiristaanaa seente. Subhaanallah. Rabbiin akkana qaba jechuudha. Yoo sitti dukkaneessu yoo si jaamsu gara na si fida. Maaliif amantaa islaamaa ijoollee meeqa kamtu shahaadaa qabatee qur'aana rabbii qara'aa jira. Kanaaf obboleen kiyya wanni isin jechuu barbaadu waa'ee kafaaloo irratti kafaaloon nama maal jechaa ture nama akka ilaa akka nama mootummaa wajjin jirullee namni tokko isin tuune. Gaafii intalaa irratti jechuudha. Dogara kafaalootiin darbii amma tokko koomantii barreessee maal jedheetu fakkaata. Isin waaqeffataadha. Gurbaan isii fuudhe jechuudha. Isin oromummaa keessaa yaani waaqeffataa qabattee intalli sun jechuudha. Miidiyaa waan jedhee gurbichi isin tunillee har'aa nama waaqeffataa taatee jirti. Oromummaatti jirattee amantaa isii oromummaa gara oromummaatti jirattee daddafaatii miidiyaa majlis arabiyaa majlisii maali majlis keenya kan islaamaa majlis islaamaa beeksisaa daddafaa jedhee qoosatti jijjiiraa ture. Rabbiin immoo oolcheen bulchine gurbaa dhokatee maal jedhee har'ammoo dhugee sakkaree badhee keessa deeme rabbiin isa qabe. Hin tuqinaa amantaa nama. Waa amantaa waan feetetti amanati. Inshallah waanuma feetetti amani. Garuu amantaa kee yoo ka jaalatu taate amantaa islaamaa tuqin. Amantaa nama kamiitu hin tuqina. Amantaa kee waan jaalattuuf abbaan muka kanatti yoo amane waan nama galchuu miti. Garuu amantaa islaamaa tuqee taanaan eenyumtu miidiyaa irratti callisanii turan. Beeka maaliif callifame? Namni sun dura dhokatee biyyaa bahee jedhamee odeessame. Rabbiin immoo oolchee san bulchine.
haayna dhiisan jedhee gad uttaalee jechuudha. Hattaa poostiin inni godhe kaafame jechuudha. Waan biraa dhiisati poostiin inni godhame hin kaafame. Sababiin isaallee yakka guddaa akka dalagetti jechuudha. Maaliif bilbilli isaa harkaa fudhatama. Seera jara oolaa hin haqamu wantoonni inni achirratti poosti godhu hundumtu. Yakka jechuudha namni amantaa namaa tokko. Gaafa Yaareed amantaa ortodoksii tuqe yakkaan hin hidhame. Namni kamuu utuu har'a dubbiin kun callisame boru akkuma ammallee beeka gurbaan qeeqesuun oduu itti deebi'ee waa'ee nabiyyi kenna akka tokko ta'e boruun illee irruma gama karaa kamillee hin taatu. Amantaa namaatirra fagaadha kan kee jabeeffadhu. Kan kee jabeeffadhu. Warri wal mormii gara gaafii deebitii wal gaafatu seera wal gaafata jechuudha. Miidiyaa irratti uummata irratti ragaa hojii wal gaafata. Garuu wanni waa'ee amantaa hin beekne amantaa keessa seenanii laaquun hin taatu. Abadan gonkumaa hin taatu isin egalee. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya. Wanni nuti walitti dhaaman wal jabeeffachuu, wal gorfachuu. Ka mana namaa nuti mana namaa jirra, mana namaa dalagaa jirra, gubachaa jirra. Rabbiin immoo waa kana keessa nu haa baasu. Hara baafattan qabnu Rabbiin hara nu haa baafachiisu. Maal jechuun barbaade? Wal jabeeffachuu kiyyaa kan jedheef gaafa nuti wal kabanye, gaafa nuti xiqqaan guddaan kabaja walii goone, gaafa amantaa keenyallee kabajne, gaafa ayyaana keessanillee kabajame, gaafa ayyaana keenyallee kabajame, jarana jaalalli biyyumti teenne sunu, biyyumti teenne rakkattuun sunu, gaafa uummanni afaan tokko ta'e, biyyumti teenne rakkattuun sunu ni guddatti. Inni biyya keenya balleessaa jiru maanni afaan tokko miti nuti. Afaan keenya hunduu garagara. Ka dubbannu kun kaan deeggaraa, kun kaan deeggara. Odoo biyya keenya san keessa waliigalteen uummataa jiraate nuti har'a mana namaatiif akkatti gubanna. Otoo biyya keenya sun xiqqoo isii guddatte nuti har'a tuffatamna. Nuti har'a kophaa nyaanna maatii keenyarra baane kophaa dhuyna. Waan biraa dhiisa kilaasii madda rafnu otoo maatii keenya bira jiraanne maatii ijoollee kee obboleeyyaa wajji raftaa. Buleen kee hojjechuudha. Waa hedduutti nyaatatti dhugaatii kophaa nyaanna. Garuu immoo uummata kana dhumarratti deebi'ee Rabbiin gaaf tokko si taasisuu deemu uummatuma adii kanatti gaaf gabbaatee badhee nyaattu. Iddoo tokkotti nyaata. Nan taasisa dhugaa dubbachuuf. Manni hoo maal ta'e uummanni uummata kabajasiif qabu uummata Suudaaniitiin alan jiru beeka. Suudaaniin uummanni Suudaanii baay'ee si kabaja. Saanii adda siin kennan. Si wajjin nyaata wajjin dhuudhaan garuu akka argetti. Garuu uummanni adiin badaadha. Kanaaf maali waa'ee kanatti lixuu eegalee ifama wajjin wal haa jabeeffannu, wal haa qabannu, amantaa walii tuffachuu haa dhiifnu, amantaa walii tuquu haa dhiifnu ifama. Amantaa walii tuquu haa dhiifnu. Kana har'a yoo wal jabeeffanne burullee nuti ilmaan keenyallee kan lafaa dhufanis wal qabatanii guddatan garuu mootuyyuu wal qoodinsan jira. Wal qoodinsi waan jiruuf Rabbi waan hunda waan jabaatti kulli nu halaafisu. Obboleen kiyyaa wal qabadhaa, wal jabeeffadhaa, wal gorfadhaa. Isa biyya ambaa keessa jirtan mallaqa keessa jabeessaa qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.